Sigale nama suma si jaladhe ise kam goota. Wanni ta'e hundi badiidhaa jechaa jira. Sigale ammoo wanni takkaas ta'u hubachuu qabdan. Ilmi namaa rabbii miti maleekaa miti. Namni perfektiin addunyaa tana gubbaan jiru beeka. Sigale rabbii tokkicha qofaatu perfektiin kan balleeyse. Badii balleeyse yoo balleeyse hoo maaltutti aana. Akka namaatti nuti akka maleekatti miti. Akka namaatti maaltutti aana. Badiin eega badde booda tolaatutti aana. Waliigalee ammoo wanni guddaan namni dagachuu hin qabne. Arrabaa fi ilkeen osoo wajjitaa wal dhawa jara keenya. Ka afaan tokko keessa dhandhama tokko waliin arkan. Waliigalee akkuma wal dhawan sanitti boodas wajji jiraatan. Obboleessi keenya badii isaa takkaa fi lama osoo hin jenne guututti fudhadhe je'e ammoo gaarii amma dura inni dalage badii takkitti tanaan hin ukkaamsinaa jira keenya. Badiidha inni nuu liqimse amma dura gurbaan kun waa takka isin hin goone waa takka Oromoodhaaf hin goone. Badiidha wanni inni balleesse badii miti jechaan jiru. Godhe moo hin goone Oromoo gafuun gaarii miti jara keenya. Ilmi namaa ni balleessa godhe moo hin goone gurbaan kun. Godhe jira. Yes. Wanni inni godhe san akkasumatti teessi jara keenya. Waliigalee ammoo badii inni balleesseef jecha waan inni godhe san hunda udaan godhuun hin barbaachisu. Siigalee amma duraas obboleessa keenya gaafa wanni godhan isinii bira dhaabbate nuu bira dhaabbate. Wanni bira dhaabbanneef maali? Nama keenya waan keenya godheedha khalaas. Waliigalee ilmi namaa aadarraa waan takka qaba wayni isa himaa. Leenca sodaatu faarsee harree fi atu arrabsa. Namni takka leenca jee wal arrabsu dhageessanii hin jiru. Ammoo harricha jaanii wal arrabsan wadala maarri. Ammoo silaa wadala faarfamuu qaba akka seeraa fi heera ilma namaatti ilmi namaa waan hin taane uumamaan godhuufadha. Tanaaf jara keenya hoggaa dubbannu boruu gartee fuula rabbii dheeynaa haa beenu. Obboleeyyan namichi gartee adeera Nabi Muhammad ajjeese. Wahshiyyiin Nabi Muhammad bira deebi'ee saanaa takkarraa wajji nyaate. Siigalee adeera Nabi Muhammad ajjeese tawbannaan dhumte. Tanaa ala noo jettanii wanni barreessitanii miira keessan to'achuu yaala. Obboleessi keessan waa'ee nasiyaa gaafii inni gaafate san keessatti dhibbaa fi dhibbatti dogoggora. Ifiif dogoggora ta'us murteessee jira. Garaa qabdii jechuun dogoggora. Obboleettiin teenya ajjeefamte yes ajjeefamte. Haqni isii karaa itti bahuu qabutti ni baha. Akka itti bahuu qabutti ni baha. Waliigalee tanaaf obboleeyyan if qabbaneessaa. Miira keessan seeninaa. Yeroo takka waan dabree isaa yaadannu. Waan keessa jirru qofa osoo hin ta'in boruus wayiin nu eeggata. Siigalee arra yoo lafaa ka'ee abdalleen boru waa balleeyse. Ani boru waa balleeyse ilma namaati. Fatiin boru waa balleeyse. Akkanumaan nu jala deemtanii noonuun jettani. Siigalee obboleeyyan osoo asirra isinii teenyu obboleeyyan kiyya ka asirra jiran kun wallaahi Oromoo jaalatan. Oromoolleen isaan jaalatti. Garuu immoo akkasuma wajji nuti ilma namaati ni balleessina. Tana hubadhaa. Okay? Wanni dhufu ni dhufti niis ni dabarti. Akka sa'aatiiti. Guutumatti gaafiin gaafatamtee wajji. Ani waa hundaafuu isinitti if kannee. Obboleeyyan kiyya isin akkana gootan na godhaa hoggaa jee. Dhume yoo aadaa biraa baafattan koottaa baafadha aadaa biraa. Yoo amantii biraa baafattan koottaa baafadha. Siigalee badiidha eega jee badiidha. Ammoo ani muutiin irraa godhadha. Miira keessa jirtan nin beeka. Muutiin irraa godhadha. Ummata Oromoodhaa akka bareedaa fi afaan bareedaadhaan. Sharmarkee Aadam itti gallallabii si dhageeyanii. Siigalee dhiifama gaafadhu. Sirraayin usa obboleeyyan kee ka shamarranii immoo
warra gartee as gubbatti akkas jetteen sanis badi guututti eega fitti ifnu kannite isaanillee ol baafnee kallattiidhaan gaafannee nagayaan adda deemna. Obboleeyyan kee bakka jirturraa ol ka'iitii jilbiifadhu dhiifama gaafadhu Sharmaarkee itti balleessitee jirta guutuu isaaniitti. Cufadhe maayikii. Wanta kubeeti dabaluu istaat keenya osoo deemee galle duratti waan kana sirree tolchuu jechuu kiyya. Na dhageessa. Tole adeeroo roobaa jecha lamaan nuu jee ayyee. Jecha lamaan ayaa. Dubartii hundi keessanuu galatoomaa diinaa'ol istaat Hamzaa akkasumatti Abdallee Ibrahim Abdalleedha akkasumatti Faamiidha. Biseetika hundumaa keessanuu kamiifaadha asirra jirtan hundi keessanuu galatoomaa jalli Mikaa'el Leebeettaa waliin garree waliin barreessu yeroo wal barreessu ture hundumaa keessanuu galatoomaa jira. Sharmaarkee waan takka tarii nama durallee ija kiyya duratti ta'ee jecha gartee hawaasa waliin buuftaa jaan kana fuuldura waan kanarraa if qusadhu. Maaliif waan kana waan duratti gaafa tokko badii gootee jira gaafa diriiraa echiin ture ati umarzaa jidduu dubbisan sila anaa dhaabase malee dubbisu sila dubbii umarzaatitti haatu itti balleessite gaafa sadiisi anaatu lakkii dhaabee umarzaadillee gartee waa orummaa kana jeellee orummaan dhiigaame jee hojiidha jee sallee sillachi dubbisan sir dhaamsee kanallee asumaatti fuuldura akkuma waan kana dhugumatti bira keejuun hawaasa walitti akka waliin buune tattaafat goona malee akka waliin buune tattaafat kan goone jechoota akka seeraa qusa jechuu barbaada haasoo yettiin deeba gaa yeroo kiyya jira kennamee fi qanumaa walitti harmachisuu barbaada waan akkasii qanumaa ichumaan hidhee kanaas hawaasa walitti buusuuf kan jiraannes akkanumaan ibsuu barbaade yeroo yettiin deebaati itti fufu. Tole duraan dursee egaa har'aan tana fuula keessan dura dhaabbachuun kiyyaahuu hedduu takka nadha gaamaati mataa qaqqabachaati badii guddaadha kan hin balleesse ammaas irra deebi'eetiin uummata kiyya uummata qaalii uummata na jaalatu har'aan tana waan na jaalatanii fi har'aan tana akkanatti na gaafachuun keessanuu waan na jaalatanii fi uummanni kiyya jaalala isaan naa qabanii dhabeetaa guddaan tanaa fi ani immoo wallaahi wabillaahi akkam jee akkaaniin dhiifama isiniin joo mataa qaqqabadheeti ol keetiin akkuma Hamzaan naan jeetti jilbiifadhee dhiifama uummata Oromoo hundaa'u akkasumas obboleeyyan kiyya kaniin itti balleesse rabbiif jecha dhiifama akkanaa gootan isin gaafachuu barbaadaa jechuudha. Kholola rabbiif jecha dhiifama naa godhaa dhiifama guddaan isin gaafadha yaa uummata kiyya qaalii isini balleesse dhiifama naa godhaan isiniin jaa jechuudha. Dhiifamni karabbii Sharmaarkee. Galatoo dhiifamni karabbii. Gaarii namni dhiifaman fudhanne namaa miti. Wanni gartee dhugaan ati uummata keessa jirta Sharmaarkeedha. Onnee uummataa keessa jirta. Uummata sitti muufate kana gartee onnee isaanii sirriitti qulqulleessuuf warra gartee haqa nasiyaa barbaadaa ture. Ha gartee isin sirrii miti jetteen san isaan daran nasiyaaf sagalee ta'u haqa isii barbaadu. Akkaataan uummanni kun onnee isaaniitti qulqullooftu jechuudha. Hojiidhaan uummanni Oromoo guutuutu sagalee ta'u jira. Dubbiin tun hin dhumannee laalaa tanaa keessa jira. Kana gartee hojiidhaan gootu uummata Oromoo jaalalisaan sii qaban san bakka deeffachuudhaaf sii galee. Ka gartee guyya guyyatti talammadaa immoo nuti illee tokkolleen obboleeyyan keenya bulchaa wajjin waan biraa akka irraa hin qabaannee fi sagalee taa'aa akka jirru qofa sanillee ragaa baate uummata kee obboleeyyan kee itti balleessite kana dhiifama gaafachuu dandeessa. Kanuma wanni Sharmaarkee. Thank you galatoomi jaalle. Mee Fatiinoo dunii yoo jiraatte dunii sol nuu fidi shamarran dunii fi hangaatu tanallee obboleessa keenya isaanilleen dhiifama wal haa gaafatanii achi booda karaa haasawa biraatti waliin dabala. Abshir. Takaawa jaa assalamu alaikum manni gukun. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ta duraan durseeti
dhiifamni inni jechuun jiru kun hangam takka isarraa dhugaadha. Tana adda baafachuudhaafis nuti asuma irratti dhiifama inni jiru dhugaadha. Dhiifama bakka hedduu jechuu qaba. Hangaatuu fi duniyaanis hobatti, faamiliin Nasiyaa Ziyaadis hobatti, hawaasa as gubbaa jirus hobatti. Bakka sadiitti dhiifama jaabeefaa. Bakki inni itti balleesse. Hawaasatti, hangaatuu fi duniyaa irratti, fi faamilii Nasiyaa Ziyaadii fi hawaasa irratti. Khalaas. Tole. Wasii jalaami. Yookiin isarraa dhugaadha wanni kun isarraa dhugaa ta'uun ta duraati nuti akka jennetti guduraa hanga dhiigni Nasiyaa haqni isii bahuu dhiifamaa goonuu fi jennee murteeffannee turre guduraa. Hanga maaliifi faamilii 17 jira ammallee mana isaanirraa buqqee dachii isaanirraa buqqee bakka biraa jiraachuu jiru beekaa. Osoo haala kana keessa jirruuti wanni akkanaa kun isarraa bahee jechuudha. Saniifuu nuti dhiifamaa goonuu hanga haqni Nasiyaa bahuu jenneetitti murteeffannee turre. Baggaruu rabbiin namaaf araarama nuti ilma namaati. Dhugaadha araarama fudhachuun akkuma jiru ta'ee isarraa dhugaa ta'uu immoo takka mana faamilii Nasiyaa Ziyaad abbaa Nasiyaa Ziyaad bira dhaqee akkuma amma dhiifama jee kanatti kallattiidhaan itti dhaqee dhiifama gaafachuu qaba. Lammada Justice for Nasiyaa jee shamiza Justice for Nasiyaa jee uffatee ganda hafatii isaa keessa deemuu qaba. Ni godha hunda waliin godha. Anis ni godha fi Abshir. Wajji godha turu waan namni hundi waliin qabu. Sigalee hundaa'uu ni godha obboleessi keenya. Eega ifitti nu kanne waa hundaan ifitti nu kanne. Tana jala muraa ifitti isin kanne eega jedhumte jala keenya. Ammallee dubbiin tun dhugaadha kan jedhu uffatii kiyya. Namni yoo dhugaan ta'in nama 2,500 duratti dhufee kaameeraa achi kaayee jilbiifatee dhiifaman jiru. Kuni milikeeta dhuguma irratti nama qajeelchu. Ammoo keessa rabbiin beeka nuti wanni agarru dubbiin dubbii dhugaa ta'udha. Ilmi namaa dhiirti takka jilbiifatee dhiifama si gaafannaan gahaadhaa beeka. Siigalee aadaa dhiirummaa keessatti jechuudha. Kanaaf hundaafuu maatii siitis biraas ni dhaqa, dhiifamas ni gaafata. Obboleeyyan kiyya isinillee dhiifama ni gaafata, hunda dhiifama ni gaafata. Hangan makalaas. Mee duniyaa jiraatte, duniyaa yoo na dhagayaa jiraatte, duniyaa ol naana qaataraa takka sharmaarkee jaalle Mikaayilii fi hangaatulleen homii qabna jaan obboleeyyan kee dhiifama gaafadhu. Muutirraa kaafadhu. Jaalle Mikaayil duraanuu obboleessa kiyya. Kabajaan qabaa fi innis akkasuma kabajaaf jaalalaa qaba. Jaallee keenya si balleesseetiin jira. Maqaa uummata Oromootiin dhiifama akkanaa gootu. Obboleettii Hangaatu atilleen maqaa uummata Oromootiin dhiifama naa godhi. Obboleettii artistii teenya Duniyaa Mahammad